ergaa Yohaannis isa sadaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 yaa michuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaa akkasitti tolu akkatti fayyaa taatus nan kadhadhaa jedha. Waaqayyo akka inni dubbii kana nu barsiisu fuula Waaqayyo fuulduratti kadhannaa gabaabaa goonaa sana booddee dubbii Waaqayyo kana keessaa dhaggeeffanna. Galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u gooftaa bantii Waaqaa gararraa jiraattu gaggeessaa keef gargaarsa kee gara laafinaaf gochaa kee hundumaaf si galateeffanna. Sababni jiraachuu keenyaas maqaa gooftaa Yesuusin galanni siif haa ta'u. Yaa gooftaa diinni jireenya keenya balleessuu barbaada, kuffisuu barbaada. Lafee baay'ee cabee dhiiga baay'eetu dhangala'ee fooniif hafuura gargar ba'ee hedduutu jira. Otoo hin jaallatiin gara iddoo calluma jechuutti kan gadi bu'an obboloota danuudha. Nus isaan keessaa tokko ta'uu dandeenya ture yaa gooftaa. Haa ta'u malee warri du'an waan sin galateeffannee fi garaa lafaa jala wanti ulfina keef ta'u kan biraa waan hin jirreef nu immoo irra lafaa jiraannee galata kee akka himnuuf jireenyatti nu tursite maqaan kee eebbifamu. Iji keenya waan arguuf, harki keenya waan hojjetuuf, sammuun keenya waan yaaduuf, onneen keenya waan dhahatuuf, kutaan qaama keenyaa hundumtuu nagaa waan ta'eef galanni siif haa ta'u. Yaa gooftaa amma immoo yeroo kana sagalee kee dubbii amma nutti dubbatte kana yaa Waaqayyo waa hubachuu akka dandeenyu kana keessaa karaa hafuura qulqulluu akka sammuu keenya bantu ana otoo hin taane ati saba keetti obboloota kootti akka dubbattu jaalala kee haa ta'u. Sagalee kanaan hidhaan tokko akka hiikamu, sagalee kanaan guduunfaan tokko akka furga'u gooftaa Yesuusiin ameen. Mata dureen isaa kan jedhu Kiristoos keessatti jireenya guutuu jiraachuu jedha. Akkuma amma dubbisne ergaa Yohaannis isaa sadaffaa kana boqonnaa 1 lakkoofsa 2 kanarraa yommuu dubbisnu yaada akkas jedhu arganna. Yaa michuu koo jedha bartuun Yohaannis michuu isaa tokkoof yommuu barreessu yaa michuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaan akka sitti tolu akka ati fayyaa taatus nan kadhadhaa jedha. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Maal jechuudha kun egaa akkuma jalqaba dubbisne yaa michuu koo jedhe Yohaannis. Bartuu tokko qaba ture. Bartuun kun bartuu yookaan immoo michuu jireenya hafuuraasaa isaaf tole tokko qaba ture. Jireenya hafuuraasaa kan milkaa'eef, kan hariiroo inni Waaqayyo wajjin qabu milkaa'eef, nama Waaqayyoon amanate, nama abdii isaa Waaqayyo irra kaawwate, nama jireenya hafuuraasaa milkaa'eef, nama kadhannaa, nama amantii, nama Waaqayyoo, nama dubbii Waaqayyootti qabame nama akkasii qaba ture Yohaannis. Tajaajiluu kan jaalatu, ragaa ba'uu kan jaalatu, amala Waaqayyoo ijoollee isaa irraa barbaadu kan qabu nama hafuuraan milkaa'e tokko qaba ture. Nama kanaaf yaada kan biraa yaada jajjabinaa yoo barreessu michuun kun hafuuraan badhaadhaa akkuma ta'e kutaa jireenyaa kan biroonis akka inni badhaadhu kadhateef hawweef barreesseef. Kun waan guddaadha. Kana gaafa jennu jireenyi kutaa adda addaa akka qabu as keessaa argina. Jireenyi kutaa qaba. Jireenya hafuuraa jira. Akkuma kana kan biraanis kutaan jireenyaa kan biraanis jira jechaadha. Kanaaf akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaan akkasitti tolu akkati fayyaa taatus nan kadhadhaa jedhe. Mee gaaffii tokko akkasinii deebistanii barbaada. Aniif isin badhaadhummaa hafuuraa qabnaa. Badhaadhummaa hafuuraa qabnaa. Sooruma hafuuraa qabnaa aniif isin. Maal fakkaata jireenya hafuuraa keenya maal fakkaata? Wangeela Maatewos boqonnaa 6:33 irraa heertuu kana yeroo hundumaa dubbisuun jaaladha. Yaada koottis dhufa. Jireenya kana kutaa lamatti gargar qooda. Macaafni qulqulluun keenya yookaan immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedha iddoo sanatti duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaadutti hidhaa. Kana booddee wanti barbaachisu hundinuu itti isiniif dabalama jedha. Jireenya kutaa adda addaa qaba. Garuu kutaa adda addaa qabaate immoo piraayoriitii qaba. Duraa duuba qaba jechaadha. Duraa duuba kana yommuu kaa'u Yesuus maal jedhee duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqaa qajeelummaa isaa barbaadutti hidhaa. Dhimma hafuuraa keessaniif sadarkaa olaanaa kennaa jechuusaati. Dhimma hafuuraaf sadarkaa olaanaa kennaa. Yohaannis amma namni inni argate kuni dhimma hafuuraatii fi badhaadhaa kan ta'e kan itti toledha. Haa ta'u malee kan biraas kutaan jireenyaa isaa kan biraanis immoo akka inni hin hir'anne nama otoo kadhatuu fi otoo jajjabeessuu argina.
kutaaleen jireenyaa keenya kan biroo noo maal fakkaatu kan jedhu ilaaluu qabna. Kutaa jireenyaa kan biroo jireenya hafuuraa biratti maaltu jira iseedhu wal wajjin ilaalla. Karaa hundumaan akkasitti tolu. Prosper in all things. Isa jedhu kana sirriitti akka nuyi xiyyeeffannee ilaalluun barbaada. Yommuu gara macaafota gara jalqabaatti deebitan ilaaltanii afaan Giriikiin kan barreeffame macaafni kakuu haaraan kuni gara duubaatti yommuu deebisanii word study isaa yookaan immoo jechoota hiika jechootaa isaa yommuu qo'attanii waa baay'ee na eebbisu tokko arge asirraa. Maa'inni prosper kan jedhu kana yookaan immoo badhaadhuu afaan Oromoon yookaan akkasitti tole kan jedhu toluu kan jedhu kana iudomai jedha yookaan immoo iudo jedha. Waan lamarraa jecha Giriikii jecha bu'uuraasaa yommuu ilaallu iu kan jedhu irraa ka'a. Root wordiin isaa iu kan jedhudha. Iu jechuun maal jechuudha? Well, good jechuudha yookaan immoo gaarii jechuudha. Waan gaarii waan namatti tolu jecha. Root wordiin isaa akkasi. Waan gaarii waan namatti tolu. Odos kan jedhu immoo maal jechuudha? Way, road, path jechuudha. Kana jechuun karaa daandii jechaadha. Walitti qabdanii literal meaning isaa yommuu ilaaltan yookaan immoo hiika jechoota isaa yommuu ilaaltan kallattiitiin to have a good journey to succeed on one's way or to be led along good road. Kana jechuun maal jechuudha? To have a good journey. Karaa milkaa'aa qabaachuu yookaan immoo karaa gaarii qabaachuu, adeemsa gaarii qabaachuu, karaa hundumaan milkaa'uu, to be led along good road. Daandii gaarii irra gaggeeffamu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Daandii gaarii irra gaggeeffamu. Karaa hundumaan akka prosper kan jedhu kuni badhaadhina isa jedhu kana yommuu ilaallu hiikni isaa gara duubaatti deebitan yommuu ilaaltanii karaa qajeelaa ta'e, karaa milkaa'aa ta'e, daandii gaarii ta'e qabaachuu yookaan immoo waan akkasiirraa bahu jechaadha. Waan akkasiirra bahu jechaadha. Kanaawweef egaa bartuun Yohaannis sana booddee yommuu hiika isaa walii galaan walitti qabne ilaallu maal jedha? To grant a prosperous and successful journey. Adeemsa milkaa'ina qabu tokkoof wabii qabaachuu jechuudha. Grant to be successful in business affairs, to thrive or flourish, succeed. Milkaa'uu jechaadha. Shine, milkaa'uu. Fuulduratti bahuu jechaadha. Waa baay'ee hiika guddaa of keessaa qaba. Milkaa'uu jechaadha. Fiixaan bahinsa guddaa qabaachuu jechaadha. Eebba guddaa qabaachuu jechaadha. Hiika isaa yommuu ilaallu jechaadha. Grand, prosperous and successful journey. Yommuu contextually walitti qabnee maalidha akka macaafa qulqulluutti egaa kun maal jedha jennu prosper in all things. He is not only referring to financial or material success but to overall success and well-being in all areas of life. Kutaa jireenyaa hundumaatiin maal ta'uudha jechuudha? Jireenya walqixxaataa, jireenya hiika qabu, jireenya gammachuu qabu, jireenya nagaa qabu jiraachuu kan jedhu wal qabataa jechaadha. Kanaaf inni kun ergaa guddaa of keessaa qaba. Jireenyi keenya kutaa adda addaa akka inni qabu kana keessaa argina jechuudha. Kutaalee jireenyaa adda addaa waliin ilaalla. Maal jechuudha? Kutaalee jireenyaa adda addaa kana yommuu ilaallu har'aa qabxiilee 5 kaasuun barbaada. Fakkeenyaaf inni jalqabaa akkuma as keessatti ilaalle bartuun kunis immoo nama jabaa hafuuraan milkaa'e akka ta'e inni jalqabaa jireenya hafuuraati. Spiritual life sayyan. Jireenya hafuuraa, spiritual life. Hariiroo Waaqayyo wajjin qabnu, jireenya kadhannaa, jireenya waaqeffannaa, amantii keenya, kadhannaa keenya Waaqayyo wajjiniin kan walitti nu fidu hariiroo dhimma mootummaa Waaqayyo wajjin wal qabatu. Jireenya keessatti inni kun baay'ee barbaachisaadha. Isa kana yommuu ilaallu jireenya hafuuraatti inni jalqabaa. Namni kun jireenya hafuuraa milkaa'aa akka inni qabaate asirratti argina. Karaa kan biraa jireenyi kan biraan kutaan jireenyaa maaltu jira? Isa yommuu ilaallu social life, jireenya hawaasummaa keenyaa yookaan immoo relational life, hariiroo waliin qabnu. Relational life kana bakka sadiitti gargar qooduu dandeenya. Relation with self, relation with family and relation with neighbors. Hariiroo ofii keenya wajjin wal qabnu, mataa keenya wajjiniin hariiroo dhuunfaa keenyaa. Hariiroo dhuunfaa keenya kan mataa keenya wajjiniin maal fakkaata? Relationiin ani ofii kootiif qabu maal fakkaata? Jireenyi koo. Inni kan biraanoo maatii wajjiniin hariiroon ani maatii koo wajjin qabu, jireenya ani maatii koo wajjin qabu maal fakkaata? Jireenyi isin maatii keessa wajjin qabdan maal fakkaata? Kan biraan immoo kan hawaasummaati.
Gooftaa Yesuus waa'ee jaalalaa yommuu dubbate, waa'ee abboommii yommuu dubbate, abboommii inni hundumaarra caalu inni duraa isa kanadha. Waaqayyoo kee goofticha garaa kee guutuu, jireenya kee guutuu, humna kee guutuu jaaladhu. Inni lammaffaanis immoo akkuma isa duraati nama akka mataa keetiitti jedha. Hariiroo waaqayyoo fi nama gidduu akkuma kana hariiroo namaaf nama gidduu relational life yommuu inni lafa kaa'u argina. Waaqayyo wajjin yoo nagaan qabaanne akkuma kana namoota wajjin yoo nagaan qabaanne isaan kun lama wal qabatanii deemu jechuudha. Namni waaqayyo wajjin nagaa qabaate, hariiroo gaarii qabaate, spiritual life isaa gaarii ta'e, maatii wajjiniin, hiriyaa wajjiniin, michuusaa wajjiniin, ollaasaa wajjiniin, nama wajjin hojjetu wajjinis immoo nagaan qabne namni kun jireenya guutuu jiraate jechuun hin danda'amu. Kanaaf inni in area all areas of life kutaa jireenyaa hundumaa kan jennu as keessatti kanaan wal qabatee deema. Lammaffaan social life, sadaffaan immoo physical life qaama isa kana akkamitti ilaaluu dandeenya? Health and physical care as temple of God. Kutaan qaamni keenya mana qulqullummaa Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyo maal jedhaa? Tokkoffaa Qorontos keessatti isin mana qulqullummaa Waaqayyo akka taatan, hafuurri Waaqayyoos immoo isin keessa buufatee akka jiru hin beektaniire? Isin mana qulqullummaa Waaqayyooti. Kanaaf mana qulqullummaa Waaqayyo akka taatanii isin kan ofii keessanii miti kan jedhu kutaa kan of keessaa qaba jechaadha. Kanaaf nuyi mana qulqullummaa Waaqayyooti. Qaamni keenya kun qaama keenya kanaaf eeggannoo akkuma kana wanta barbaachisaa ta'e kunuunsa kana qofa miti. Health fayyaan keenya isaan kun kana keessatti ka'uu danda'u jechaadha. Kanaaf karaa hundumaan akkasitti tolu jedha. Physical life akka qabaannu, fayyaa akka qabaannu Waaqayyoon barbaada. Arfaffaadhatti mental life, attitude, emotion, vision isaan kun maal inni mental life keenya jireenyi sammuun keenya maal fakkaata? Yaadni keenya akkaataan yaada keenyaa, miirri keenya, mul'anni nuyi qabnu, kaayyoon keenya maal fakkaata? Purpose yookaan immoo kaayyoonni uumamneef maali isa jedhu kana keessatti kaasuu hin dandeenya. Kutaa jireenyaa inni kan biraan material life, need, financial wantoota jireenya keenyaaf barbaachisan needs as keessatti tuquun hin danda'ama jecha. Maaliif Gooftaa Yesuus biyya lafaa kanarratti yommuu dhufe holistic kan ta'e tajaajila guutuu tajaajilaa ture. Kana jechuun hafuuraan tajaajilaa ture, hawaasummaadhaan tajaajilaa ture, qaamaan tajaajilaa ture, mentaaliidhaan yaadaan tajaajilaa ture. Maateriyaaliidhaan illee kan isaan barbaachisu jireenya isaaniif waan barbaachisu kennaa ture. Fakkeenyaaf yeroo isaan beela'an nyaachisaa ture. Kallattii garagaraan wanta isaaniif barbaachisu deeggarsa isaaniif gochaa ture jechuudha Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf isaan kana hundumaa walitti qabne kan biroonis jiru gara qabxii 8 kan ta'an kan biroonis jiru. Walumaa galatti garuu Waaqayyo maal barbaada? Akka nuyi jireenya guutuu jiraannu barbaada. Isaan kana hundumaan guutuu taanee akka jiraannu fedha Waaqayyooti. Jalqabatti namni yommuu uumame kanaan ture kan inni uumame. Kanaan ture kan inni uumame. Ellen G. White kitaaba Education jedhu fuula 10tti maal jetti? To restore in man the image of his maker, to bring him back to the perfection in which he was created. Waaqayyo gaafa nama uume nama hundumaa perfection kan ta'e yookaan immoo jireenya perfectii keessatti uume. Restore in man the image of his maker. Fakkii Waaqayyo nama uume akkamitti nama uume akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti nama uume jedha. Bifa fakkeenya Waaqayyo kan jennu yommuu laalle all areas of life jireenya guutummaa kanaan Waaqayyo milkaadha. Kan hundumaan guutuudha. Kanaaf Waaqayyo perfectii kan ta'e uume. Hariiroon nama perfectiidha. Gaarii ture. Otoo cubbuun hin seeniin. Akkuma kana jireenya hafuuraa gaarii ture. Waaqayyo wajjiniin hariiroo namni qabu. Fiizikaaliin nama gaarii ture. Guutuu ture. Dhukkuban qabu. Miidhaa adda addaa hin qabu namni. Waa baay'ee namni amma waraansa amma keessa jiru kana hin qabu. Dadhabbii kan biraa hin qabu. Meentaaliin isaa sirrii ture. Sammuun isaa fayyaa qaba. Yaaddi isaa sirriidha, ilaalchi isaa sirriidha. Wantoota baay'ee akkuma kana waan barbaachisaa ta'e hundumaas kan qabu ture. Maateriyaaliidhaanis namni waan isatti hir'atu hin jiru ture. Jannata Eden keessa Waaqayyo iddoo wanti hundumtuu jiru isa kaa'e. Manni jira, nyaanni jira, wanti uffatamu jira, waan hundumtuu jira. Waaqayyo ofiisaa kan qopheesse. Har'a jireenya keenyaaf kan nu barbaachisan isaan kana. Kanan dhabe kan jedhu namni hin qabu. Kanan natti hir'ate kan jedhu. Kanaafan bu'a, kanaafan gadda, kanaafan dhama'an jedhu hin qabu. Wanti hundumtuu guutuu ture. Waaqayyo har'aa nama gara sanatti deebisuu barbaada. Kaayyoo Waaqayyo restore in a man the image of his maker. Fakkii Waaqayyo isa jalqaba yaada namaa keessa kaa'e. The image gaafa jennu fakkii Waaqayyo amala Waaqayyo jalqabattiin yaada namaa keessa kaa'e nama uume isa sana deebisuu barbaada Waaqayyo yaada namaa keessatti kan jedhu
of keessaa qaba jechaadha. Kanaafi Waaqayyo jireenya guutuu akka nuti jiraannu barbaada. Jireenyi guutuun kun immoo kan waaqarraas kan lafarraas akka inni tuqu as keessatti argina. Heertuuwwan lamaan tokko dabalee dubbisuun barbaada. Isa kana karaa kan biraa kutaa sadiitti gargar qoonnee ilaaluu dandeenya. Eessa argannaa Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irraa dhaqxanii yommuu dubbistanii kutaalee jireenyaa kana akkamittiin akka inni lafa kaa'u argitu. Waaqayyo inni nagaa namaaf kennu guutummaatti ofii isaatiif isinaa qulqulleessu. Yeroo dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosittis hafuura keessan, lubbuu keessan, foon keessanis fayyaatti mudaa akka hin godhannetti haa eegu. Inni isin waame amanamaa waan ta'eef kana hin godhaa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana keessaa maal arginaa? Waaqayyo inni nagaa namaaf kennu guutummaatti ofii isaatiin isinaa qulqulleessu yeroo dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosittis immoo hafuurri keessan, lubbuun keessan, foon keessan waan sadii hafuura, lubbuu, foon kan jedhu of keessaa qaba. Kutaa jireenyaa kana bakka sadiitti qoodee lafa kaa'anni kun immoo spirit, soul and body. Spirit gaafa jennu hariiroo Waaqayyo wajjiniin qabnu spiritual life keenya jechuudha. Waaqayyo wajjiniin hafuura hariiroo waliin qabaannu. Soul kan jennu immoo maal jechuudha? Soul kan jennu conscious mind jechuudha. Sammuu keenya jechuudha. Sammuu keenya, yaada keenya, heart, mind isa jennu jechuudha. Kanaaf inni kun sammuu keenya wajjin wal qabata. Sadaffaan body, physical wanta mul'atu qaama keenya alatti kan mul'atu kan alaan keessaan ta'uu danda'a. Kutaa qaama keenyaa physically wajjin wal qabata. Soul inni jennu, lubbuu inni jennu kun garuu maal jechuudha? Jireenya keenya isa dhokataa jechuudha. Yaada keenya, attitude, mind, emotion isa kana of keessatti qabata. Spirit kan jennu immoo jireenya hafuuraa keenya waliin qabata. Isaa kana hundumaatiin akkasiin nagaa taatan, akkasiin guutuu taatan barbaada Waaqayyo. Guutuu godhee haa eegu guyyaa dhufa gooftaatti karaa kanaa mudaa akkasiin hin qabaannetti jedha. Kanaaf spiritual life keenya mudaa qaba har'a anaaf isin. Emotion keenya yookaan immoo yaadni keenya, sammuu keenya nagaa qaba, tasgabbii qaba. Body yookaan immoo qaamni keenya akkam nagaa qaba, tasgabbii qaba. Isa guutuudha akka barbaadamutti itti jiraataa jirra. Isa kan of keessaa qabu kana argina. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti immoo ammas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa hundumaan akka nuti jireenya qabaannu, irraafaas akka nuti qabaannu akka inni nu hawwu sagalee isaa keessatti nutti himee jira. Hattuun waan biraadhaaf otoo hin ta'in hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaaf isin dhufti. Ani garuu hoolonni jireenya qabaataniif, irraafaasaa qabaataniif dhufeera jedha. Haalleluuyaa. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Hattuun kana jechuun seexana yommuu ibsu. Hattuun maaliif dhufti? Hatuuf dhufti, qaluuf dhufti, balleessuuf dhufti. Yesuus garuu ani jedhe kanan dhufe hoolonni maalaa qabaataniif, jireenya haa qabaataniif, irraafaasaa qabaataniif dhufeera jedha. Jesus come to give abundant life. Jireenya irraafa, karaa hundumaan irraafa, haasummaadhaan irraafa, hafuuraan irraafa, qaamaan irraafa, maatiidhaan irraafa, hariiroodhaan irraafa, karaa hundumaan irraafa akka nuti qabaannu irraafa jecha akkam namatti toludha. So true discipleship touches every part of life. Namni tokko Kiristoositti kan amanate duukaa buutuu Kiristoos kan ta'u yommuu ta'e dhugaa ba'iinsi isaa yookaan immoo discipleship yookaan immoo Yesuus wajjiniin adeemuunsaa kutaa jireenyaa hundumaa ni tuqaa jechaadha. Kutaa jireenyaa hundumaa ni tuqaa jechuudha. Dhimmoota kana hundumaa ni tuqa. So this aligns perfectly with the idea of prosperity that begins with the soul and impact every part of life. Egaa isa kana yommuu ilaallu hafuuraan badhaadhaa ta'uun kutaa jireenya keenya kan biraa irratti dhiibbaa uumuu akka ni danda'u nutti agarsiisa. Fakkeenyaaf namni tokko jireenya hafuuraa isaatti gaarii ta'e hin kadhataa, hin tajaajilaa, sagalee Waaqayyoon hin dubbifata. Haa ta'u malee immoo qaamni isaa yoo dhukkubsataa ta'e, yoo fayyaa hin qabaanne, maatii wajjiniin, hiriyoota wajjiniin, obboloota wajjiniin yoo hariiroo gaarii hin qabaanne, jireenya hafuuraa gaarii hin qaba jechuu hin danda'u. Wal qabatanii deemu jechuudha. Garuu maaliin jalqaba jedha? Prosperity that begins with soul, hafuuraan jalqaba, impact every part of life. Kutaa jireenya keenyaa kan biraa ni tuqaa jechuudha. Egaa gara xumuraatti yommuu fidu barreessaan tokko akkas jedha. God did not create us to live fragmented, broken and partial life. Waaqayyo yommuu nu uume jireenya caccabaa ta'e, jireenya
fragment bittinna'aa ta'e jireenya hir'uu akka jiraannuuf miti waaqayyo kan nu uume. Kaayyoo waaqayyo keessa hin jiru, yaada waaqayyo keessa hin jiru. Kuni bu'aa cubbuu ta'ee kan dhufedha. Haa ta'u malee waaqayyo God created us in his image. Akka bifa isaatti nu uume. Kana jechuun maal jechuudha? Whole, balanced and beautiful. Guutuu kan ta'e, madaalawaa kan ta'e, akkuma kana miidhagaa kan ta'e. Haa ta'u garuu cubbuun waan baay'ee madeesse. But sin has wounded every area of our being. Cubbuun garuu kutaa jireenyaa keenyaa hundumaayyuu maal godheera? Madeesseera, buruqseera. Hawaasummaa keenya miidheera, jireenya hafuuraa keenya miidheera, qaama keenya miidheera, social life keenya miidheera, mentaalii keenya miidheera, sammuu keenya miidheera, maateriyaaliidhaan miidheera. Maateriyaaliidhaan. Waaqayyo yommuu nama uume waan barbaachisu hundumaa uume achi keessa akka isaan jiraataniif kaa'e. Waan nyaatamu, waan dhugamu, waan uffatamu hundumtuu jira. Garuu cubbuun maal godhe jedhaa? Karaa hundumaanuu maal godhe? Nu miidhe, nu madeesse. Garuu waaqayyo har'aa jireenya keenya iddootti deebisuu barbaada. Karaa hundumaan nu gargaaruu barbaada. Karaa hundumaan nu gargaaruu barbaada. Amma rakkoo keenya yommuu laalle, ba'aa nuti har'a qabnu yommuu laallu isaan kana keessaa bahuu hin danda'an. Tarii toora kanarra kan jirtan jireenya hafuuraa keessaniin nagaa qabaachuu dhiisuu dandeessu. Yookaan immoo jireenya hafuuraa keessaniin balaa keessa kan jirtan jiraachuu dandeessu ta'a. Kaan immoo an jireenya hafuuraa koo gaariidha jettanii karaa kan biraa fayyaan keessan kan miidhame jiraachuu dandeessu. Kaan gaa'elli keessan kan miidhame jiraachuu dandeessu. Kaan immoo hariiroon isin hiriyoota keessa wajjin qabdan kan miidhame jiraachuu dandeessu. Lafa hojii keessanitti, mana keessanitti. Kaan immoo sammuun keessan kan miidhame jiraachuu dandeessu. Ilaalchi keessan. Kaan immoo keessi keessan kan miidhame, emoshiniin keessan kan miidhame jiraachuu dandeessu. Kutaa jireenyaa yommuu laalle isaan kana keessaa bahuu hin danda'an. Waaqayyo isaan kana hundumaatiif fayyina qaba. Yeroo baay'ee jireenya hafuuraa qofatti xiyyeeffannee dhimma waan hafuuraa qofa yaadne waan biraa hafuura keenya immoo kan miidhu kan nuti gadi seennee hin ilaalle jira jechuudha. Kanaaf waamichi waaqayyo har'a nu waamu a divine invitation to return wholeness in Christ. Yesuus keessatti guutuu akka taanu. Gara biyya lafaa kanaa yommuu dhufe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos, Jesus came not only to save your soul from for heaven but to transform your entire life here on earth. Biyya lafaa kana irratti illee ijoollee Waaqayyoo jireenya Waaqayyotti toluu fi milkaa'aa ta'e jiraatanii akka darban Waaqayyoo waameera, akeeka qaba. Waaqayyo waameera, akeeka qaba. Kutaa ammaa keessatti tuqne kana hundumaa keessatti jechuudha. Waaqayyo karaa hundumaan akka nuyi jireenya gaarii jiraannu barbaada. All under the lordship of Jesus Christ. Yesuus Kiristoos jalatti. Ammas Ellen White kitaaba tokko fuula 15 irratti akkas kan jedhu barreesseetti. It is a purpose to restore in a man the image of his maker. Jalqaba akkuma dubbisne Waaqayyo keessa isaa jireenya namaa keessatti maal barbaada? Eenyummaa isaa deebisuu barbaada. Fakkii isaa deebisuu barbaada. Kana jechuun maal jechuudha? Jireenya karaa hundumaan milkeessuu barbaada Waaqayyo. God doesn't just want part of you. Waaqayyo kutaa jireenya muraasa kee barbaadu. He wants your whole life to heal you, restore you and use you. Waaqayyo maal barbaada? Kutaa jireenyaa kee hundumaa barbaada. Jireenya hiramaan barbaadu Waaqayyo. Guutummaa keenya barbaada. He wants your whole life, guutummaa, to heal you, to restore you and use you. Si fayyisa, iddootti si deebisa, sana booddee sitti fayyadama Waaqayyo. Akkati kan biraaf immoo bu'aa taatuu fi Waaqayyo si gargaaraa jechaadha. Kanaaf obboloota koo Kiristoos keessatti jireenya guutuu jiraachuu kan jedhu kana yommuu ilaallu maal argina? Wantoota bal'aas keessatti argina. Kanaaf har'a Waaqayyo karaa kam kutaa jireenyaa keenyaa isa kam akka inni nuuf qaqqabu barbaanna. Maal fakkaanna har'aa? Jireenyi miirri keenya nagaa qaba. Hawaasummaan keenya nagaa qaba. Akka maatiitti nagaa qabna. Hiriyoota keenya wajjin nagaa qabna. Qaamni keenya nagaa qaba. Eessatti Waaqayyoon barbaanna isa jedhu galgala kana ilaaluun nu barbaachisa. Waaqayyo waan hundumaa iddootti deebisuu barbaada. Isa kam akka iddootti isinii deebisuu barbaaddu? Yoo fuula isaa dhufne amantiidhaan Waaqayyo jireenya keenya guutummaatti jijjiiruu barbaada. Hafuuraan, fooniin, akkuma kana qaamaan karaa hundumaan nu qaqqabuu fi bilisa nu baasuu barbaada. Ba'aa adda addaa qabaachuu dandeessu, gaaffii adda addaa qabaachuu dandeessu. Haa ta'u malee akkuma bartuun Yohaannis dursee dubbate, akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaa akkasitti tolu akkatti fayyaa taatus nan barbaada jedhee akkuma dubbate lafa gaaffii keessanii lafa madaa keessanitti Waaqayyo akkasiniif bu'u
kadhannaa kooti ergaan koo guyyaadhaa isuma kana waaqayyo isa dhageenye hunduma isaa nuuf haa eebbisu karaa hundumaan waaqayyo jireenya keessan lafa isinitti isa barbaadaniin isin haa qaqqabu jechuun barbaada waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu